Ashama kabajamtoota jaalatamtoota alamiituu akkam jirtan nagaa keessanii an nagaa kootti galata waaqayyoo nageenya waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isin haa baay'atu obboleewwan koo akkam jirtanii fayyaa jirtanii an nagaa kootti jira egaa obboleewwan koo chaanaalii kootti faaroo kan taatan baga nagaadhaan dhuftanii galatooma waan hojjetataniif duraas kan turtan immoo baga nagaadhaan na eegdanis isiniin jedha hunduma keessanuu galatooma obboleewwan koo egaa guyyaadha wanti dhufeef maal seetanii waan addaa miti wantuma yeroo ammaa kana miidiyaa irratti deemamu jechuudha waa'ee shamarranii jechuudha isa kanarratti anis dhaamsa xiqqoon qaba obboleewwan koo shamarraniitiif jechuudha charraa akkan kaasisu hin beeku baay'ee gadda dhugaa siniin jedha baay'ee gaddee obboleewwan keenya akkasitti miidiyaa irratti baasanii na salphisan baay'ee wanti ta'anii beekne jena jente wufte kaate akka kana ajjeefti la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya obboleettii kiyya of eeggadhu bakka jirtu ilmi dhiiraa tokko akkamitti yaade garuu inni nama akkamitti akka biyyarraa akkamitti ba'ee sammuu kana baatee akkamitti biyya isaatirraa ba'ee garuu akkamitti immoo biyya ormaa keessa ta'e gocha kana akkamitti raawwata waan mafiitiyyuu yeroo balleessite jechuudha. Innaa kanatti taan sudaanaan immoo shamarran dhaamsa shamarran ifan qaba shamarran keenya obboleewwan keenya hundi keenya jechuudha. Mee yeroo biyya keenya baan keenya hundumti keenya jechuudha gaafa biyyaa baanu kaayyoo wayitiif baane miti karoora wayii karoorfannee baane yookaniif maatii keenya gargaarra inni yookaan immoo ofuma keenyaaf jireenya obboleewwan keenya barsiisnee waan addaa jechuudha. Kanaafuu immoo eegaas dhufne kaayyoo san hunda kan dagannu kan irraanfannu kan nan dhibaan shamarran akkasii jechuudha. Akkamitti dagattu waan biyya keessanii baataniif namni tokko dhugaa siniin jedhaanii kan maatiif isaallee dagatu hin dhabamu sirumaa jechuudha. Siruma qarshee erguu dhiisee sirumaa kan hin dawalleef iyyuu hin dhabamu asitti jechuudha. Akka waan jiruun asitti jiraatan kun idimee muluu ta'uu fi akka waan itti fufuu wayii kuni ta'uun qabu yaa obboleewwan koo ani isinitti hanima dhugaa siniin jedha. Haguma feetanis asitti isinitti tolu haguma feetanis waan mafeessoo ta'e biyya kee galuu nafu maatii keessattis galuu nafu. Kanaafuu obboleewwan koo kaayyoo biyya gandaa keenya keessa teenyu kana hin dagatina kaayyoo biyya keenya baaniif jechuudha. Maalidha kaayyoon nu biyya baaniif kana dhiistanii maaliif waan addaa keessa seentu maaliif asitti dhiiran gowwoomsantanii haga yoomitti gowwoomsan haga yoomitti sobamnanii shamarran haga yoomitti dhiirri nu sobee qarshii nurraa nyaachaa akkasuma immoo akkanatti qullaa baasee salphisaa haga yoomitti shamarri maaliif sammuu keessanii isin maaliif hin hojjisiise qoy maaliif hin hojjisiisne nu sammuu keenya kana maaliif hin hojjisiisne haga yoomitti bakka tapha nama taphaa ta'an haga yoomitti gowwoomsamname ani dhugaa siniin jedha baay'ee tokko natti dhagaame baay'een gaddee jechuudha. Obboleewwan keenya nama tokko osoo ta'e nama sadi yeroo akkasitti irra dhaabbatee akkasitti dhaanaa akkasitti akka harreetitti namni tokko ani kan na dhibe jechuudha. Akkamitti ilmi Oromoo tokko intala Oromoo afaan olii osoo beekan osoo haasa'an osoo nama afaan biraallee haasa'u ta'e dhugaa Oromoo ta'uun amma jechuudha. Namni walitti cakkana maaliif garuu ijoolleen maaliif walitti cakkantu namni gandaayyuu aramni kana hunda nama hin godhu. Mee dhuguma siniin jedha aramni akkana godhee jira. Waa feete yoo balleessite osoo iyyuu wayii balleessite osoo namumaayyuu ajjeestee akkana waliin jiru hin ajjeesa malee. Dhugaa kan ajjeese sawwayii kan ajjeese lubbuu baase sawwayii. Maaliif kan hundi akkanatti salphina kana hundaa miti. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Ani wanti bichaa shamarran keenya maaliif gowwoomsamtu hanga yoomitti maaliif dirramtu biyya gandaa kan dhaxxaniif of jirtanii maatii keessan jirtanii gara biyyaatti galuudhaaf malee maaliif dhiira qallabdu hingaa dhiisaa baay'ee nama gaddisiisa dhugaan siniin jedha baay'ee wanti waan dubbadhu illee hin beeku
baay'ee naaree baay'een gaddee jechuudha. Shamara ta'uu koo dubartii ta'uu koo tan baay'ee gadde. Bakka nama gaddisiisa wanti dhageenyu jechuudha. Wanti dhagahamaa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Yaa obboleewwan koo yaa obboleettii koo waan dhugaa isiniin jedha. Wanti hunduun darba. Asitti jaalallee qabattee asitti wajjin bashannantee waan akkasii kana yaadanii nama tokko argite akka ebiluu saniin ta'a jettanii akkasitti hin gowwoomina. Namni hundi tokko miti namni tokko gaarii ta'uu danda'a. Dhiirri tokko gaarii ta'uu danda'a. Inni kun immoo kun akka kana ta'a. Kanaafuu biyya keenyatti gallee hojjetannee qarshii keenya walitti qabannee ergannee jechuudha. Gara biyya keenyatti ergannee gaafa immoo asii hojjaa keenya fixannee nu gahee jennee biyya keenyatti akka feenetti bashannanuu dandeenya. Abbaa feetii wajjin bashannanuu dandeessa. Namni akka biyya kanaatti namni si dhooguu kan namni si daangessu hin jiru. Wanti hunduu hin darba. Akkasuma wanti hunduu hin dhaqqabamas jechuudha. Wanti hawwate tokko naaf irra geecha waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan keenya hin gowwoominaa. Baqaa hin shawwadaminaa jechuudha. Waanuma adda ta'ee beetiin hin shawwadaminaa. Dhiiran hin shawwadaminaa. Akkasuma waliinis walis hin shawwadinaa ijoollee shamarranii. Dhugaa isinii jedhaanii baay'ee of eeggannoo gochuu qabda nama keessatti ijoolleen ala hojjettanii. Inni akkasuma obboleewwan dhiiraa jechuudha. Ijoolleen dhiiraa Oromoo kan taatanii gocha kana raawwattan. Akkasuma immoo namni tokko yeroo dogongoro namni kunis akkamitti dhiira 5 ta'anii gocha kana namni tokko akkamitti akka namaatti yaaduu dadhabame dhiira 5 kana keessa namni tokko akkamitti yaaduu dadhabee viidiyoo kana waraabee akkamitti gadhiisa. Akkamitti addunyaa irratti gadhiisa. Dhuguma isin jedha inni namaa miti horiidha. Bas akka namaatti dhaabbatee deema malee namaa miti. Ani dhugaa namallee akkanatti namallee akkatti miidiyaa irratti bahee namallee waa'ee nama saasa'uun baay'ee natti hin tolu. Furmaana haasa'uus humna koolnatti ta'e waa'ee nama ta'aa jiru kuni. Akkasuma ijoolleen keenya ijoolleen dhiiraa akkanatti shamara akkanatti salphisinaa dhiisaa obboleewwan koo hunduun darbaa qarshii ilaaltanii akkanan godhinaa. Obboleewwan shamaraa bar maal ni balleessa? Mee nuti yeroo walitti cakkarne nuti yeroo walitti garaa jabaanne eenyutu garaa nu laafa kan jiru biyya ormaa keessa kan jiru nama gandaa wajjin deebinee asitti immoo obboleewwan ofii namni afaan tokko dubbatu namni biyya tokko baay'ee asitti yeroo wal salphisu kana eenyuun nu kabajeessi nu erga akkanatti wal salphifne mee biraayyuu dhiisati Itoophiyaawidhaan mataanitu zeegaa baay'eetu jira. Isaan kun maal nuun jedhume akkamitti nu laalu? Mi'a obboleewwan keenya dhiiraa isinis qalbii bitadhaa warra akkana gootan kun yoo marattanillee rabbiifuu akkamii deema mana yaalaa deema malee akkanatti shamarran saphisina waan akkana raawwatina namni fayyaa qabu kana raawwatu nama maraate malee dhugaa galaa gara biyya keessaniitti nagaadhaan yaallama baay'ee nama gaddisiisa. Isaan akkanuma kun akkamii isinitti fakkaate shamarran irraa sirriitti birrii kan nyaatanii sirriitti jechuudha bara nama hedduurraa dafqa shamarranii kan fixan isaan akkanaa kunniin jechuudha. Kan akkanatti amma waan biraa raawwatan kun maaliif akkana ta'a yaa obboleewwan koo baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Ani wantuma jedhullee ila dhaggeeffadhaa osagalee jira. Isaan kun seeratti yoo dhiyaatanii kan biraas borus akkanumatti salphachaatuma deemna jechuudha. Dhugaa saniin jedha ijoollee Saa'udii keessa jirtan warroonni dhiiraa waan kana seeratti dhiyeessuu qabdanii. Kanaafuu odoo namni tokko adabbii argatee wanti kun lammata ittiin deebi'amu lammata wanna yeroo hundaa kana duras kan taasisu wanta calleeffameef wanna zin jedhameef haala kanaan itti babal'achaa jira. Kanaafuu wanti kun dhaabbachuu qaban baay'een jedha. Kan akka shamarra tokkotti baay'een gaddee baay'ee waan nama gaddisiisudha. Obboleewwan keenya baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqaa dubbachuutti illee namatti tolu dhaga'uu wanna dhaga'amee hin beekamne wanna dubbatamee hin beekne jechuudha wanti ta'aa jiru kuni. Egaa yaadni koo kanuma jechuudha wanta addaan qabu garuu baay'ee waan natti dhaga'ameef ani dubbachuun qaba jedhan dubbadhe obboleewwan koo waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa isinin jaalladha obboleewwan koo warroota dhiiraa san biraan nagaa isinin jedha galatoomaa.